Gelawi. Hati-hati bakka hati-hati. Timo. Kenna. Malo easy ka. Nakkilan go boxing bitana. Okay mo. Akka gootu tooruma tokko irraan asiin jalqabdee akkas geessu si wayii. Abbe nyaatani harka bishaanis ni fidani. Eshi. Kwa isini bishaana sumatti isini fidani. Si waya, amma te rangka mas ture. Atau ish. Agak dekat tani. Ada. Festalatti godhamanni tokko hafi. Festalatti. Gelawi. Asa nyada. Sate boda nyada. Dah? Sate boda. Osh. Rakon je. Kagolu. Jodoh pun dapat. Kalau nyata di, di sana ada mana? Siapa ada? Bayu. Isa sana food bos eh. Nyata tu. Mati, ayatan. Nyata.
Kenapa sih enggak? Ijoolleen qaba feestaalii nyaata. Feestaali? Ijoolleedhaaf utanii galuufi? Moo ijoolleen qaba. Ijoollee nyaadhatis ni barbaannas. Eleera wangeelaa keessa sirriitti. Buna nuddu miti namoonni buna duddan. Haa ta'u bunichaa fidii bakka. Buna hunduu numa dhugu. Hunduun nuddu miti. Yaadu maqaan ishee yaadu ishee yaaddaa jiru. Halo. Baay'ee sinaa eebbisu Waaqayyoo eebbifamaa. Dhugaa bara kana namni carraa akkasii kana namaa kennuutti baay'ee nama rakkisa. Isin immoo egaa Waaqayyoon biraa gatiin keessan guddaadha. Mana keessan keessatti jarri kun taa'anii aara galfachuun isaanii gatiin keessa Waaqayyoon biratti guddaadha. Ulfaadhaa Waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo sin jiraachisa. Bara darbe iddoo ta'etti nyaata nyaachisuuf jenneeti namoonni hiyyeessonni as keessa galanii nyaachuu hin danda'ani nuun jedhani. Na baay'ee gaddine gaafa sana. Isin immoo mana keessan akkeetti nu ayyamtanii nu deeggaruu keessanii fi gatiin keessa Waaqayyoon biratti guddaadha. Kana hirmaannaa kana kan godhe immoo obboloota biyya hambaa keessa biyya Saawud Arabiyaa keessa jiranii ijoollee biyya keenya achi dhaqaniidha. Waldaa Hiikumsaa keessa jiru isaantu deeggarsa kana godhe jechaadha. Isaanii illee eebbifnaa isiniin illee eebbifnaa Waaqayyo bara keessan eebbisu. Amiin. Gara fuulduraatitti hundi akka itti hirmannu amma qabnu irraa misaa gaaf tokko nama 20 taanee misaa gaaf tokko affeeruu dandeenya.
Kanaafuu gara fuulduraatti nus akka itti hirmannu jedhaati haa ta'u. Tole ulfaadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo sinaa eebbisu. Yaada kanaatu gochuu keessanuu isinuu Waaqayyo sinaa eebbisu. Ameen. Warri nama haasofsiisaa ture warra nuyi mana isaanii keessatti akka namoonni kun laaqana nyaatanii fi mana nuuf kennanidha. Hoteela mana nyaataa mana nagadaa qabochaadha. Achi keessatti carraa argannee haala bareedaa ta'e kanaan namoota kana nyaachifne kanaafin isaaniin illee eebbisuu barbaade. Waaqayyo isiniinis isinaa eebbisuu. Egaa hojiin kun akkuma argaa jirtan hojii boonsaadha, hojii namatti toluudha. Hojii Waaqayyoon biratti illee gatii guddaa qabudha. Gatiin keessan guddaadha isiniin jechuun jaalladha obboloota koo. Waaqayyo bara keessan eebbisuu. Angela wisyo. Digdamii tokko bahe kanaan duraadha. Okay. Nyaata 21 baheedhaan. Amma ammaatti 21 bahe. Okay. Lakki ijoolleen sun lallaafaa tokko nyaatanii walitti. Sirrii ishee biratti immoo lama fayyadame sirriidha. Rakkoon qabu abshir. Abshir rakkoon qabu. La yeroon kun yeroo itti isaan buna dhugaa jiranidha. Egaa yeroo gaarii nu fudhataa jirra. Haalli mana nuyi keessatti sagantaa kana qopheessine illee baay'ee iddoo gaarii, iddoo namatti tolu, mana amantootaa dhachaadha. Kanaaf Waaqayyoon baay'ifnee guddifnee galateeffannaa. Waaqayyoo galataa haa fudhatu jechuun jaalladha obboloota koo. Egaa haalli isaa baay'ee namatti tolu akkuma isin ilaalaa jirtan kanaadha. Yeroon isaa yeroo bokkaa yoo ta'e iyyuu haala mijataa ta'een garuu nuyi mana keessa argannee carraa gaarii kanatti fayyadamneerra. Waaqayyoo eebbifamuu isinillee eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha ammallee. Ati shina gargaar kota. Bere. Itu pun yang gini sih lah.
Amin. Amin. Haa ta'u yeroo tokkicha ayituma buna dhugaa jirtanii egaa been keenya addanaa nu eebbisuu jalqabaniiru obboloota keenya biyya ambaa keessa jiran kana warra akkasiin nyaatanii quuftanii haala kana nuu mijeessan waaqayyo isaan eebbisuu jennuuni. Waaqayyo isaan eebbisu. Kiristoos isaan sinillee nu jiraadha. Egaa carraa margannetti fayyadamnee jabaadhaa isiniin jennanusi inni guddaan waaqayyoo yoo jireenya namaa gargaareedhe karaa hundumaanuu namni gargaarama. Waaqayyoo isin haa gargaaru. Isinillee lafuma jirtanitti haala keessa jirtan kam keessatti illee yaada keessa jirtan kam keessaa baati waaqayyootti jabaadhaa, waaqayyoo namanadhaa, waaqayyootti cimaa isiniin jenna. Dhaamsa kana isinii dabarsinachaadha. Boloonni keenyas dhaamsi isaan qaban akkasiin gara waaqayyoo laaltanidha. Namni gara waaqayyoo laale boqonnaa qaba. Kanaaf lafuma jirtanitti jabaadhaa, gara waaqayyoo laalaa, fuula keessan gara gooftaatti deeffadhaa isiniin jechuu barbaannaa. Kun immoo dhaamsa keenyaadha. Eebbifamaa. Amen, amen, amen. Eebbifamaa isinillee. Eebbifamaa. Eebbifama waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Isin jaalanna isin maatii keenyadha baay'ee isin jaalanna baay'ee isin haa eebbisu. Eebbifama barri keessan haa eebbifamu. Gooftaan immoo bara kana isin jabarsan nagaaf nuu laata hin kadhannas waaqa qabeetti jabaadhaa. Waaqayyo isin wajjiniin haa ta'u isin jaalanna. Buleessa keenya hojjetaa wangeelaa turaa waaqayyo bara kee haa eebbisu. Eebbifamu. Hidhii fi Amen.
kennee. Amin, amin.